bar mootummaa naannoo Oromiyaa keessa kaabinee ta'uudhaaf hattuu ta'uu qabda. Hattuu ta'uu qabda. Hattuu miseensa taa'ee ol seena. Nama dhugaa dubbatu hin barbaadan. Nama yaadaan isaan morku hin barbaadan. Nama isaanirra jaalatamu hin barbaadan. Nama isaanirra dhaga'itii harkate hin barbaadan. Nama ummataaf adooddii qabu hin barbaadan. Nama biiroo ba'ee foon jiraan nyaannee wiskiin dhuyne hin barbaadan isaan. Nama jaartii isaa bira laaqana isaa fidatee ofiisa keessa taa'ee naamusaan ummata tajaajilee laaqana isaa nyaatee eega ganama seene galgala ba'u hin barbaadan kana. Ka ganama dhufee za'a shanitti ofiisaa ba'ee laaqana ciree nyaatee wiskii irra buufatee za'a lamatti ol deebi'ee za'a saddeetitti ol deebi'ee za'a sagalii cinatti biiroo baafatu. Akkasi ulaagaan. Haqni jiru kana laallee maqaa garruufi jechuudha. Bara sadeen kana keessa dabarre. Dhaabbachuu qabaa jechuudha. Tanaan si gabaasa sobaa wanni jedhamuufis kana. Gabaasa sobaa. Amma fakkeenya fudhadhu Ibsaa Saadiq. Itti aanaa bulchaa Shawaa Bahaa. Abbootiin gadaa Karrayyuudhaan ajjeefamuudhaan. Ibsaa Saadiq abbootiin gadaa kun ajjeefamuun qabdu jee falmaa ture. Ani ibsaadhaan akka maqaattiin beeka malee takkaa wal harkeen beeku akka nama tokkotti an. Ammoo itti aanaa bulchaa Shawaa Bahaa ta'ee guyyaa san achitti gizee abbootii gadaa ajjeesan abbootii gadaa tanan ajjeesnu jarana dhiisaa jedhee falmaa turuu isaaniin beeka. Odeeffannoon qaburraa jechuudha. Amma immoo Ibsaa Saadiq waan tana dura dhaabbatee maqaa hojiirra ari'an jechuudha. Laal nama abbuma gadaatu ajjeesnu jau hojiirra ari'amu. Abbaan gadaa maa ajjeefama yoo itti ni ari'amtaa jechuudha. Ati ajjeechaaf barbaadamtaa jechuudha. So Ibsaa Saadiq illee hojiirra ari'anii mana galchanii mindaadhaa fi waan hundarraa qabanii hidhamaa manaa taasisanii teessisuu jiranii jechuudha. Gamana deemuu hin danda'u gamas deemuu hin danda'u waan akka godhuu hin danda'u. Maqaa abbuma gadaa kana ajjeestanii jeef siin nu himee. Akkamitti akkana? Inumaa silaa Ibsaa Saadiq waan tana dura falmee waan tana saaxileewu Ibsaa Saadiq muudamuu qaba moo ari'amuu qaba? Sirna gizee takka Oromiyaa Communicationii fi maarreen na ajaa'ibsiisti mootummaan naannoo Oromiyaa tun. Gizee takka duudhaa keenya ka ganamaatti deebina jedha. Sirna abbaa gadaa keenyatti deebina. Hai abbaa gadaa ajjeesaa sirna abbaa gadaa kamitti deebina? Abbaa gadaa ajjeesaa galma abbaa gadaa keessa teessee gizee marii gootu hin qaanfattu. Abbaa gadaa ajjeesaa sirna duudhaa abbaa gadaa keenya deebina gizee hin saalfattanii. Hai mootummaa naannoo Oromiyaatii fi warra mootummaa naannoo Oromiyaa irra jirtan fokkochaa ajaawaa ciincaawaa fudhatama dhabaa ummata biratti xiqqaachaa tuma deemtan malee urgaawaan hin deemtan abadan qabadhaa tana. Kasimintoo gurgurtuus akkasuma. Kabiyyee gurgurtuus sanuma. Ka aangoo gurguru jirtuus sanuma beeka aangoon amma gurguramuu akka eegalte mootummaa naannoo Oromiyaa keessa dhagayaa jira. Gabaasni tokko tokko nu dhufaa jira ammaan tana. Aangoon bakka kanaatiin si godha hangana fidiin dhufaa jirti jechuudha. Tana hunda dhagayaa jira. Baasan jirre jechuudha. Hakijibu qofaatu jiraachuu qaba. Ishi geetaa'e kajeetuma ajaja fudhatee raawwatu qofaa jiraachuu qaba. Ka ummata saamu qofaatu aangorra taa'uu qaba. Ka yakka dhoysu qofaatu aangorra taa'uu qaba. Ka saamicha gaggeessu qofaatu aangorra taa'uu qaba. Ka piroojeektii balleessu qofaatu aangorra taa'uu qaba. Ka dhugaa dabsu qofaatu aangorra taa'uu qaba. Kun dogoggoraa jechuudha.